Akkam jirtu maatiiwwan qubee tuubii amma immoo qubee isa nu hafee waadhaa qabee hanga zaa hanga qubee dubbifamaa dhumaatti kan jiru waliin baranna. Waa immoo ishee kana fakkaatti vaa lama walitti yoo fiddan waa uumaa jechuudha. Vaa lama walitti fiduu jechuudha. Vaa lama walitti daatee barreessite qubee waa uumaa. Isaan kana walitti fiduudhaan waa uumna. Waa fi aa walitti finne waa ifama. Waa fi aa walitti finne waa biratti e yoo barreessine walitti waa biratti i yoo barreessine walitti waa biratti o yoo barreessine walitti waa biratti u yoo barreessine walitti wuu ta'a jechuudha. Irras ni deebi'a. Waa wii woo wuu. Waa biratti a guddaa yoo barreessine waa guddaanis isuma san fakkaata yoo ilaaltan ta'e vaa lama qubee vaa lama walitti yoo fidde wal maddii keessee wal tuskiiste waa uumaa jechuudha. Guddinuma isaa wal darbe malee wal fakkaata. Waa wii woo wuu. Shi isa qubee xaa jechuun immoo qubee xaanii waan akka ulee qaxxaamura walitti yoo fidde wal keessa qaxxaamursite xaan uumti. Salphaadha barreessuun ishee xaa jechuudha. Akkuma qubee dubbifamaa xaadha. Qubee dubbachiistuu aa gaafa itti finne xaa, ee gaafa itti finne xaa biratti xee, ii gaafa itti finne xii biratti ii gaafa itti finne xaa biratti xii, oo gaafa itti finne xaa biratti xoo, uu gaafa biratti barreessine xaa biratti xuu ta'a jechuudha. Xaa fi aa walitti finne walitti maal jedhama? Xaa. Xaa fi ee walitti yoo finne xee. Xaa fi ii xii. Xaa fi oo xuu. Xaa fi oo xoo dhiifama. Xaa fi uun xuu ta'a. Xaa, xee, xii, xoo, xuu. Xaa guddaanis akkasuma saasanii wal fakkaata. Xaa guddaa biratti a xaa. Xaa guddaa biratti ee gaafa barreessine xee. Xaa guddaa biratti ii gaafa barreessines xii. Xaa guddaa biratti oo gaafa barreessine xoo. Xaa guddaa biratti uu gaafa barreessine xuu. Xaa, xee, xii, xoo, xuu ta'a jechuudha. Qubee yaa jedhatuni yaa. Qubee vaatti karaa jalaa xiqqoo qixxiyyaatti dabaluudha kuni barreessuu isaatiif nama dhibu. Guddaan isaa immoo vaa irratti irra gadee sararratti dabaluudha jalaan. Yaa biratti aa gaafa finne yaa. Yaa biratti ee barreessine yee. Yaa biratti ii gaafa barreessine yii. Yaa biratti oo gaafa barreessine yoo. Yaa biratti uu gaafa barreessine yuu ta'a jechuudha. Guddaa bira gaafa dhufne yaa guddaan isaa kana fakkaata. Vaa barreessine jalaan uleetti sararuudha. Dungan immoo muka baallaa qabu baallaa lama qabu fakkaatti. Yaa biratti aa gaafa finne yaa. Yaa biratti ee yee. Yaa biratti ii yoo yii. Yaa biratti oo yoo. Yaa biratti uu yuu. Yaa yee yii yoo yuu. Yaa yee yii yoo yuu. Zaa xiqqoon immoo ishee tana fakkaatti. Sarara lama gubbaaf jalaan gootee qaxxaamuraan wal qabsiisuudha. Zaa xiqqoo biratti a zaa. Zaa xiqqoo biratti ee zee. Zaa xiqqoo biratti ii xiqqoo zii. Zaa xiqqoo biratti oo xiqqoo zoo. Zaa biratti uu xiqqoo zuu. Zaa biratti aa guddaa zaa. Zaa biratti ee guddaa zee. Zaa biratti ii guddaa zii. Zaa biratti oo guddaa zoo. Zaa biratti uu guddaa zuu taati. Gaafa irra deebinee dubbisnu walitti jechuudha. Sagaleedha warri kun ammaan waliin barachaa jirru. Qubee dubbifamaa irraa dubbachiistuu biroo walitti daanii sagalee afaan Oromoo uumuu baranna. Qubeewwan warri qubee hin baranne yoo jiraattan warri viidiyoo kana laaltanii qubeewwan afaan Oromoo bakka lamatti qoodee viidiyoo hojjedheen jira. Viidiyoo biraas irratti seentanii ilaaluu dandeessu. Zaa, zee, zii, zoo, zuu. Zaa, zee, zii, zoo, zuu. Qubee afaan Oromoo fidhee jirra jechuudha. Agazzaatitti jira. Dabalataan garuu qubee dachaa kan jedhu afaan Oromoo keessa ni jira. Afaan Oromoo akkuma beekamu qubeewwan sagalee dabalata afaan Amaariffaa keessa hin jirre, Ingiliffaa keessa hin jirre ni qabna. Fakkeenyaaf amma dhaan hin jira, shaan hin jira, chaa, phaa, nyaan hin jira.
qubee Amaariffa jechoota Amaariffaa maqaawwan naannoo keenya Amaariffaa maaliin barraa'an dubbisuudhaaf immoo warri kun nu barbaachisa. Tsaadhaa fi zhaa. Qubeewwan kun akka dabalataatti itti dabalamee baratamaa jira. Dhaa jechuun daa fi haa walitti fiduudhaan qubee daa fi haan kun walitti dhufee kana booda daa haan jedhamu. Qubeen kun lamaan wal biratti barreeffame taanaan daa haa jennee kophaa kophaatti dubbisuu hin dandeenyu. Walitti cafallaqneet dhaa jennaa jechuudha. Walitti cafallaqnee daa fi haa dhaa jenna. Saa fi haa jechuun hafee jechuudha. Wal biratti gaafa saan dura barreeffamtee haan itti aanee barraa'ee taanaan qubeen kunii saa haa jechuu hafee shaa ta'a jechuudha. Yeroo kamiyyuu dubbifama keessatti jecha fuulduratti jecha waggaa barreessinu inni ilaalla. Wal biratti barreeffamee jennaan warri kun dachaa ta'uu jechuudha. Kanaaf shaa kun wal biratti chaa wal biratti phaa irraan deebi'aa daa fi haan dhaa saa fi haan shaa caa fi haan chaa phaa fi haan phaa ifama phaa fi haan phaa naa fi yaan nyaa taa fi saan tsaa isheen kun isin dhibuu dandeessi nama Amaariffa danda'uuf malee qubee xixiqqoodhaan isinitti agarsiisaa jira. Taa fi saan tsaa zaa fi yaan zhaa. Qubeen kunis afaan Oromootii miti. Zhaa jechoota afaan Oromoo barreessuuf osoo hin ta'in naannoo keenya maqaa Amaariffaa waan kana barreessuudhaaf warra fayyadanidha jechuudha. Irraan deebi'aa dhaa shaa chaa phaa nyaa tsaa zhaa ta'a jechuudha. Qubee dachaa kana qubee gurguddaadhaan gaafa barannu immoo daa fi haan akkuma beekamu kana fakkaatu. Qubee gurguddaan isaanii dhaa saa fi haan shaa caa fi haan chaa phaa fi haan phaa. Baay'inaan yoo ilaaltanii qubee haa of biraa qabu. Dhaan haa of biraa qabaa. Saa biratti haa of inni shaanis haa qabaa. Caa biratti haa of inni chaanis haa qabaa. Phaa biratti haa of inni phaa ta'a kunis onnoo qabaa. Kaan isaanii immoo akkasuma qubee dabalataa kaanidha. Qubeen lama immoo yaa of biraa qaba takkittiin saa qabdi. Naa biratti yaa of inni nyaa taa biratti saa of inni tsaa zaa biratti yaa of inni zhaa dhaa jennaan amma shaa chaa phaa nyaa tsaa zhaa. Irraan deebi'aa dhaa shaa chaa phaa nyaa tsaa zhaa ta'u jechuudha. Kuni har'aaf kana barannee viidiyoo irratti itti aanutti immoo qubeewwan dachaa kana biratti akkamitti qubee dubbachiistuu dabaluudhaan sagalee uumuu dandeenya. Fakkeenyaaf dhadhaa kan jedhu, shan kan jedhuuf, lachuu kan jedhuuf, jecha phaaphaasii jedhuuf, tapha kan jedhuuf, nyaata kan jedhuuf akkamitti fayyadamna kan jedhu san immoo ilaallaa waliin yoo barumsa keenya isinitti tole laayik gochuudhaan sheer gootanii sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Warri barachuu barbaadan karaa keessaa immoo lakkoofsa bilbilaa keenyaan 9412738 nu bilbiltanii yookaan karaa teelegiraama keenyaa nu dubbisuu dandeessanii yoo sirkii karaa lachuudhaan nu seef gochuu dandeessu tokkumadha. 251 koodii biyya keenyaati 94127 3871 bilbilli kun lamaanuu tokkodha. Karaa kanaan nu bilbiluu kan teelegiraamiidhaan nu haasofsiisuudhaan karaa keessaa dhuftanii barachuu dandeessu. Yeroo gabaabaa keessatti dubbisa bartanii barreessuu bartanii addunyaa barumsaa keessatti makamuu dandeessu jechuudha. Galatoomaa horaa bulaa halkan gaarii.